obboleessi Laggasaa Geetaachoon dhumatti ummata Oromoo gaaffii malee rashanamu kana hin argu jedhee duulee osoo lolu sirna Dargii keessa wareegame. Jaal Laggasaanis roorroo ummata kanarratti baay'ate kana obsee erga dadhabeen booda dachee obboleessi kiyya irraa deeme wareegamii irra taa'e Dargii waliin hin nyaadhu jedhee boo'icha obboleessa isaa irratti argame. Erga bahee booda as deebi'ee ija isaallee nun millachiifne jedha. Obboleessi isaa Tolosaan bara 1982 maatii isaa fi firoottan isaa jaallatu dhiisee Abaa'oo lixa Wallaggaa jirutti makame. Maatii isaafis dhaamsa an sokkeen jira hin deebi'u nan eeginaa ijoollee koo jabaadhaa guddisaa jedhu dhaameefi akka maatiin isaa amananiifis sa'aatii harka isaarra jiru hiikee haadha manaa isaaf erge. Haati manaa isaa niitiin Gootaas adaraa isaa galmaan gahuu fi qabsoo abbaa manaa isheen bilisummaa saba ishee arguuf mudhii hidhattee kaate. Tooftaa fi dandeettii Laggasaan lola waraana keessatti qabu gootota biroo irraa adda ture. Guyyaa guyyaan tooftaa hin eegamne fayyadamee diina isaa booji'a. Kana irratti hundaa'uun Jaal Laggasaan bara 1983 barumsa siyaasaa fi leenjii waraanummaa marsaa 18ffaa gahumsaan baratee xumure. Baruma 1983 kana tattaaffii fi cimina dhaaba keessatti qabuunii fi dandeettii riphanii loluu qabuun barumsa dabballummaa bakka Beelmuguu jedhamutti ergamuun barate. Akka baratee baheenis dirqama dabballummaa bahuuf zoonii Beegiitti ramadame. Jaal Laggasaan iddoo kanatti gahee haala addaa fi bu'aa qabeessa ta'een hojjechaa osoo jiru Dargiin kufe. Caamsaa 20 1983 wayyaaniin aangoo qabatte. Bara 1984 Abaa'oon mootummaa cehumsaa keessaa akka baheen waraana bilisummaa Oromoo naannoo jirutti dabalamuun gahee guddaa taphateera. Bara 1985 ammoo waraana daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irra ture waliin leenjii loltummaa of cimsuu horate jedha obboleessi Jaal Laggasaa. Gootichi ija barbadaa quuqamaa fi dhukkubsataan sabasaa Jaal Laggasaan bara 1986 humna guddaa walakkeessa dhiha Oromiyaatti ijaarame keessatti deebi'ee gahee isaa bahe. Waraanni bilisummaa Oromoo cimee itti fufus mootummaan wayyaanee humna jabeeffachaa dhufuun itti ulfaachaa dhufe. Ta'us olaantummaa isaanii agarsiisuuf Jaal Laggasaan fa duubatti hin deebine. Bara 1989 yeroo mootummaan wayyaanii magaalota Sudaan gumrukii fi gizaan rukutee qabate dhiyeessiin akka hin dhaabbanneef waraana isaanii faana of duuba daangaa irratti deebi'an. Jaal Laggasaan bara 1985 hanga 1990 sadarkaa qondaala waraana olaanaati. Dirqama fudhatee
qabsaa'ota qabsoo isaanii galmaan gahan keessaa adda duree ture. Baruma kana keessa sadarkaa miseensummaa irraa kaasee haga qondaala waraana olaanaatti tajaajileera. Ciminumaa fi gaheen inni dhaaba ABO keessatti agarsiise olaanaa waan ta'eef bara 1990 leenjiif biyya ollaa Eertiraatti ergame. Tooftaa riphee loluutiin goota hiriyyaa hin qabne waan ta'eef Jaal Laggasaan biyya ollaa kanatti miseensa hedduu akka horatuu fi imaanaan itti laatame. Innis imaanaa qabsaa'otaa fi dhaaba isaa kana fudhatee dhaloota biyya ambaa keessa jiranis gama qabsoo isaaniitti fiduuf jecha bara 1992 ummata Oromoo Eertiraa jiran walitti qabe. Waldaa hawaasa Oromoo Eertiraa jedhu ijaaree itti milkaa'ees jira. Jaal Laggasaan iddoo qabsoon barbaaddee fi qabsoon barbaachisetti nuffii tokko malee adda durummaan hirmaatee gahee olaanaa bahaa ture. Bara 1990 fi 91 irraa kaasee itti aanaa moonaa leenjii waboo waliigalaa ta'ee hojjechaa tureera. Bara 1992 irraa kaasee barumsaa fi haaromsa waraana siyaasaa fi tika erga baratee booda ajajaa waboo zoonii dhihaa Jaal Irreessaa Caalaa jalatti ajaja bobbaa fi qunnamtii dhiha Oromiyaa ta'uu sochii seenaa qabeessaa fi mootummaa wayyaanee raase. Waboo bara 1994 Baddallee dhiha Oromiyaa Qebbee Dambidolloo Gidaamii Beegii fi Mandii keessatti tahaa turan irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasaatti hoogganummaa mul'ata kennee jira. Ajajaan waboo dhihaa Oromiyaa Jaal Irreessoo Caalaa waraana cimaa ture irratti bara 1997 boqote. Yeroo kana irraa eegalee kaayyoon ABO biyya isaa bilisoomsuuf manaa bahee hin kufu duubatti hin deebinu jechuun Jaal Laggasaan dura bu'ummaa fudhate. Ajaja olaanaa ta'uun hooggantummaa isaa karaa olaanaadhaan galmaan gahe.